Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isinin jedhu Dr. Abduseen har'a ajandaan keenya warri maatii yuutuubii kiyyaa hin ta'in hundi keessanuu har'a sabskraayibii kuma digdama gahaati haasaa ho'a asirraa dhageessu isinin jedha. Nagaan keessan isiniif baay'atu haantin dhufeef har'a ajandaa Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa irratti biltsiginnaan erga ji'a meeqaatii takka gaafa Raayyaa waa dubbate biltsiginnaa iyyisiisurraa dubbanne jechuudha. Batalay ijoollee gande tokko kana jedhee isinitti mun barbaadu isin obbeetu warra afaan bantanu cuucatiin fuulii birrii shaniitiin bitamtee gayyaatee Ustaaz Raayyaa irraa wut jettu kan furriin feesbuukii kana irratti suuraan siillee ilaaluudhaaf nama qaqqaafachiisu bifa namaan qabne qofittiitu gabbaatee Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa siifan haseen eebbise Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa waa'ee ambulaansii poostii godhe Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa akkana godheen. Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa jechuun bulgulee warra fuulii birrii kudhaniitiin bitamtu kanaatiin waamamuun saayyuu qaanyii guddaadha jedhanii jalqabu Dr. Abduseen asirratti. Qaanyii guddaa nama akkanatti ittiin maqaa buujaloota abbaan argite karaa irratti jettee ittiin waamamu miti Ustaaz Raayyaan. Nama waa'ee amantii isaa gadi fageenyaan beeku waa'ee qabsoo Oromoo yoo ta'e immoo Raayyatti himuun barbaadan. Waa'ee amantiis yoo ta'e maal dubbachuu akka qabu maaliif akka dubbatamu har'aati ustaazatti dhufte yookiin Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa qeeqxee afaan bantee itti himtu jechuudha. An kan na dhibu ijoolleen biltsiginnaa kun hoolota gaafan jedhee eegee lafarra harkisuu malee wanti jira hanfe tokko hin jiru hoolota. Garuma abbaan jaraa dimokiraasiitti namanne nama bicuusi yaadaan isa faallaa ta'e ajjeesee isa kaan hidhu jarri sotuu jiraa danda'ame feesbuukii kanarratti nama arrabsu nama yaada jaraatiin faallaa ta'e afaan itti banaa oolu. Batalay Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa gaafa hoolayyiin feesbuukii irraa hoolayyiin APP birrii 200 jeetti kennitee fennaan fuulii nyaattu gabbaatee Raayyaan qeeqtu baay'ee na dhibdi. Warri biyya keessaa rakkoon qabu fuulii ofiitiif birrii 200 jettee illee gabbaatee haqeeqtu. Isii as hoolota tiksaa biyya Arabaa keessa teessee burii hoolaa jala teessee Raayyaa Abbaa Macaa irratti afaan bantu na dhibaan. Kan waa tokko bu'aan arganne asii uummata Oromootti dafne APP biraa waa argattee waa bu'aa wayii hin arganne gadi baatee Ustaaz Raayyaan Abbaa Macaa siifan hasen. Waa siimu Raayyaan Abbaa Macaa siifan hasen eebbisuun badii tokko hin qabu. Waan godheefis maaliif akka godhame dubartii qullaa deemtu akkamitti amantiin maaliif haa ta'u maal jetti. Waa siimu amantiin Islaamaadhaa ispoortii irrattu nama jajjabeessa. Kan Raayyaan Abbaa Macaa amma wanti jarri godhaa jirtu maali beektu manzuumaa dura Raayyaan Abbaa Macaa waa'ee dubartiin qullaa deemu waan adda addaa irraa jedhe fidde suuraaf poostii inni kaleessa godhe walirratti hiiteetiyyuu haasaan Raayyaa Abbaa Macaatiif manzuumaan kun maaliin ta'uu jetti. Waa tokko waliin faallessu kan inni irraa dubbataaru warra bareedina jennaan qullaa ofii dhufanii faashin shoo waan adda addaa irratti dhufanii hirmaatanii hudduu ofii dhiira akkana jedhanii sadarkaadhaaf waan akkasiitii tawaadaaddaranii bareedina ofii argisiisan. Kun kan siifan hasan waahii ispoortiiti malee waahii qaama qullaa argisiifachuudhaaf gabbaame uummata dura dhaabbatame miti. Ispoortii jajjabeessaa jedha amantiin keenya. Ispoortiidhaaf hojjechuun amantiin Islaamaa keessatti gahee guddaa qaba namni ispoortii hojjechuudhaan qaama ofii jajjabeessuudhaan. Waa tokko utuu hin beekin gabbaateetiyyuu qaama qullaa dubartii kana godhee maal godhee. Wanti isin haddii kana gubattanii maraattan maaliif Raayyaan Abbaa Macaa waa'ee Oromummaa kana dubbata? Maaliif iyyuu waa'ee Itoophiyaa kana leellisu jettan inni Itoophiyummaa keessan gadalii seentu malee har'as duris inni abaa qulqulluudha Oromoo qulqulluudha. Itoophiyaa hin beeknu nuti. Raayyaanis akkas nutis hordoftoonni Raayyaa Abbaa Macaas akkasi. Warra dheengaddaa atileetota Itoophiyaa bakka buuna jettee bulgulee isin asiif achi raastan Raayyaan hin beeku. Siifan Hasan saboontuu intala Oromoo. Dhiiga kan keenya waan taateef irraa dubbate poostii godhe mirga guutuu qaba isin wocisiisuu hin danda'u. Allaqee daqqaqe. Awwanti ana hamma yoonaa yaa Rabbi jabaadhuutii biltsiginnaadhuma yookiin abiyyi jarri akka sayyidiitti akka yookiin muusee wayii samiidhaa gadi buufame itti ilaaltu kana jabaadhuu lafaan naa gahi. Insha Allah seexanni dhufe aangoo qabatu warra IPP intini juuntaa dhiisi. Sababuma warra biltsiginnaa kana ilaaluuf iddii jarri lixxu. Wooma jarri taatu akorobaatii tagalabbaxxee dhuftee mootummaa dhufu kana faarsitiif akkuma kana mee onnee qabaattee biyya keessa teessee nama arrabsitiif mootummaan kun kufuu qaba jedhee tokkoffaa kan hin murteesse sababa hooleeyyii biltsiginnaa kana. Zabana wallaaltonni womaan beekne suudiirraa haramtee galtee kootiin itti uwwifamee
Aangawoota mootummaati jedhamanii biyya keessa jiran wajjin teessee waa'ee sobsobaa dubbattu keessa jirra. An TPLF juuntaan eenya dhufu abiyyumti aangorraa kaanaan bakka jarri gortu warri hamma kaadireen birrii 200 gabbaate nama arrabsitu kun waan jarri taatu gaafas ilaaluudhaaf na cinqaa jira. Kanaafan yaa Rabbi jabaadhuuti mootummaa kana silaa kufee jira kaasii tumamee ka'eera yookiin qabamee akka adurreetti iyyisiifamaa fuudhamee ba'e 4 kiiloo jenna viidiyoo ilaaluudha hawwiin kan kun. Achi booda iyyuu tokko tokkoon funaanamti jechuudha warri ammas teessee yoo namni bicuus yaada faallaa dubbate wut yoo namni waa tokko jedhe wut jettee hal namarra utaaltu kun waan jarri taatu ilaaluudhaaf halkanii guyyaana cinqaa jira. Mee warri akka kan gootii mootummaan kukufee jennaan kaadiroota hangaasaa Ibraahim Leegaa lammummaa biyya Kanaadaa waan qabuuf jabaatee badaayyuu yoo carraa baduu argate. Taayee danda'a warri taayee danda'a hangaawotaayyuu badanii Eertiraa jiraachuu danda'u mana achi bitachuu danda'u birrii uummata saamaa turan obbo miliyoon danda'a birrii miliyoona 2 makiinaa keessatti na jalaa bade jedhaa ture inni birrii qabaayu. Eertiraadhaayis mana siyaasa irraan ta'ee bitatee warra akkasii jiraachuu danda'u. Warri garaadhuma ofitti torbiitti 200 isinii kennamnaan nama arrabsaa ooltan kaadiroonni namatti bobbaatanii waan ustaazota keenya xiqqeessitan kunoo. Warri dheengadda suuraa hayyoota kan keenyaa hiriira jimmaa irratti irra deemtan kunoo. Mee hin darbu yookiin mootummaan kun bara baraan jiraata jettaniiti moo Oromoon har'a gadi bahee mormataa jiru kun hin bilisoomu jettaniiti. Gaafas waase hin gootanu seenaa kam jalaa baatu kanan isin yaaddaa jiran. Jabaadhaa mala maladhaa boolloo hantuutaa lixxu ta'e iddeesin lixxa lulaaluuf teenya waan ta'eef jabaadhaatii boolloo qopheeffadhaa allaqe kaayiroollee dhuftanii nagaan hin jiraattan warabbal ka'aba hamma lubbuudhaan as keessa jirrutti biltsiginnaan tokko mootummaan kun kufee daaraa ta'ee jira waan ta'eef torbii tokko ji'a tokko hin caaluti baqadheen dhufee Suudaanii ta'a kaayiroon ta'a dheessan naqaa wahee hin yaadin. Qilintoo lafa jalatti akkana fannifamteetiyyuu hudduu keessa tumamte akkuma har'a dhiiga ilmaan Oromootti allaaggataa jirtu kan sitti muuf jirra. Tuuftaa waan har'a fuulii birrii 200 fuulii meeqaatii jettee gadi baatee nama xiqqeessitu kan ila arraba kan korraa rifeensa buqqisaa yoo ishiin gaabbitee kurrifattee gaafa mootummaa kana sodaanneeti maaloodha dhiifama nuu godhaa Oromoo jettee hin boonye. Akkuma Fayyisaa Leellisaa Geetaachoo Raddaa du'ee jira. Maaloo dheetoo iyyuu gaafa Geetaachoon gadi dhufee dheengaddi akkasitti bookkisee nama 24 hin daawwatamu hudduun daanqoo lixuu barbaade warri kunis akkuma sana hudduun daanqoo lixuudhaaf of qopheessaa jennee isinitti himna jechuudha. Hudduun daanqoo lixuudhaaf of qopheessaa likkii isin galchina raayyaa abbaa maccaarra dhaabbadhaa waa'ee shariyaa yoo barbaaddan suutumaan qoradhaa namni kun nama akkamiiti nama waa'ee amantii irrattis qorannoo jabaa gadi fageessee beeku laayikii godhaatii biltsiginnaa garanaaf gubaa galatooma.